وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الله أكبر الله أكبر بكتنا ملك ديسني الله أكبر الله أكبر برتا عبد الله قرآن رب الآلات النبني نفبني قرآن عبد الله keessummoota keenya baga nagaan dhuftan kan dhihoo fageenya baga nuuf argamtan guyyaa gammachuudha nutis qophii jirra isin simachuudhaaf waan guyyaan kun qabu allakkaayeen fixuu itti yaadaa ture maltuu isin gitu gosa nyaataa keessaa kan aadaaf ammayyaa kan feetan filadhaa kam isiniif wayya Arsii keessaa dhufee dhangaa aannan qabadhee itittuu naaf dhugaa qabbaneessa labbee waan hunda nuuf caala gammachuun kun har'aa hundi keessan seenaa manni keenya bal'a Bismillaahin jedhaa maqaa rabbii jabaa isattiin irkadha isa onna qabaa alhamdulillahi galanni kan rabbi isatu nu baasaa isan nu bobbaasaa isan nu nyaachisaa isan nu obaasaa fayyallee nuuf kennee bareechee nu uume inni hundaa oli eenyu isa shuume Homoo isan shaaruu isatu nuuf ibsa isa dukkaneessa wanta ofii fedhes takkaan barbadeessa ergamaa nuuf ergee akka nu qajeelluuf jannatas qopheessee akka nu qajeelluuf ergamaa filatee bareedaa akhlaaqaa hundumti keessanuu kayri macarraaqa daandiin irra deemtan kan fuulli durri milkii kan fedhetu dhufa kan hin jirre dirqii Allahumma salli ala Muhammadii kan islaama taate hundumti gammadii
namni islaama tahee hundi obboleessaa gaaf gaddaaf gammachuu bar wal jaalatan isaan walirraan dheessan islaamummaa keessaa sadarkaan caalan jiru qabeenya fi bifaan rabbiif wal jaalatan tokkummaan ifan. Ergan kana jedhee rabbii koo gargaarsifadhee isiniif dubbisa waan dhufe qabadhee. Guyyaan cidha har'aa Ustaaza Fawziyaa firri tokkoon hafne inni bahaaf dhihaa firri tokkoon hafne inni bahaaf dhihaa. Ustaaza Fawziyaan bagatti geettanii dhaloota lammaffaa jaalalaan jiraadha waliin nuuf gammada jaalalaan jiraadha waliin nuuf gammada. Jaalalli kan keessan haa guddatu fireen isin lamaan duraa rabbii waliif hiree jaalalaan jiraadhaa hin arginaa jaatanii galata rabbiif galchaa nama lama taatanii galata rabbiif galchaa nama lama taatanii. Faayidaaf jettanii hin baninaa qaawwaa yeruma hundumaa jaalaluma hawwaa daandiin irra deemtan haa ta'u qajeelaa rabbii keessan bira rahmata kajeelaa. Inuma yaadinaa waan garaa jabeenya kabajaan kan keessan namuma hundaafuu haa ta'u fakkeenya namuma hundaafuu haa ta'u fakkeenya. Manni keessan haa ta'uu mooraa gibbiin marfamee olumaan haa bayuu isin jidduu argamee. Jedheen isin eebbisaa aamin jedhaan jala mana keessan hin seenin wanti cinqii falfalaa mana keessan hin seenin wanti cinqii falfalaa. Isin gorsa jechuuf isinuu aalima yoommoo dogongoree miinarra laalina diin nu barsiisaa turtan nutti laffaatanii ustaazii baga nuuf gammaddan uffattanii suufii baga nuuf gammaddan uffattanii suufii. Ilmas yoo barbaaddan argadhaa lakkulee warri ustaazaaf ta'aa turtan sabbaraa kaamukkuree taatan daa'ima feetan daa'ima yoo taatan shokolaataa ustaaziin fuudhanii seenan konkolaataa ustaaziin fuudhanii seenan konkolaataa. Warri gammaddaniif ol facaasaa giftii har'umaa boruttuu qabattanii liiftii walalooti yallee asirrattiin dhaabaa. Qophii nama hedduu qabaa yoo dogongoree dhiifamaa yaa firaa qophii hafan waliin nagaan naaf turaa qophii hafan waliin nagaan naaf turaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Addana himaa warra akkasii ati milishaa ta'ii eegi. Dhiitteetillee quffisuutu dadhabdu dhiitii jala quffi. Haayi maal jechuudha wanni akkanaan taatu. Akkana hayyee taate maashaallah tabaarakallah. Ati waan akkana madaa durii namatti tuttuqan. Madaa durii namatti hin tuttuqaniiti. Rabbi dabas yaa'annu addana himaa hayya maal jechuudha. Maa ustaaza buusii kan maaliin balleesse madaa nama mattu itaan jeeniiti. Haa gaasilaafuu abu'as jirani alamman dubbaddu fi boruun dhufee dhukkee irraa kaasa malee na himaa tanaan abuun gidee nan tuqe kunoo ijoollee irraan ta'e sumaan jedhanii naan lolane dhiiseen jiraayyee mee ifaan yaaboo kan itti aanu mallee sagantaa walaloo itti aansan walaluma tanaa wal jala itti aansa akkam mee sagantaa walalootiin kan itti aanan ammaas yaaboo ifnaan himuusa mee namni maqaan keessanii qubee irraa hoo meena tol deema abboo ajaa'iba ifaan maal ta'e dhiiroo ifaan ifee jirarraan tanii Allahu akbar ifaan har'a ibuu bichaadhaan walalaq jeemee hootti ol ba'e ifaan ani haa toluuti yaaboo ifaan eessuma jirare eessuma tartere wayii fi warri mummuun guyyaa takka maqaa lama qabaniiti abuu warra urjinaana saniin na yaamaa janiiti babbafatanii warra mummuu kana keessa dhodhokatanii dhiiroo ani hin beekne warri tokko hakumaan dhabaa jira. Warri mummuu maqaa jijjiirrachuun oolan bira dabada gaafirra. Haaya ifaanis hin jiru itti aansuudhaan ammaas mee turiina dhiiroo turinna hin turre qottu Allahu akbar sa'aatiin amma dura galgalaati mee turiina dafii qottu ka. Sa'aatiin galgala homme mee barattuudhuma barataa dhiiroo. Yaaboo yuusaaraan takka galgala rakkaatu amma waayitingii keessa seenaa yuusaaraa niitoorkiin keessan hin dalagu. Hin buuti mee turinna ol baasa. Allahu akbar yaaboo turinnaanis turanii jiran fakkaattee garafanii inshaallah ammas mee nama biraatu jiraafacha. Buna zaatanaa tana dhiibnee biraan deemnuti. Amma barni itti aanu gaa
warra keenya kanaatu itti aansuu deema ganda keenya ganda gamasii ganda Aishaan tuni ganda turinnaa san keessa Aishaa yoo ganda turinnaa san keessa taate rabbi rahmata siif haa godhu mee qottu haafoo marka facaafta mee Aishaa tan ol baasa turinnaadha moo dhiiroo ifaadha moo mee nam tokko juraa baame awwoo saatuun tun gad utaaluu deemte fakkaatti mee hayaa Aishaa naa dhufu turinnaadha moo ifaadha moo warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Aisha. Turinnaadha moo ifaadha? Ana eega bagana gaan ta'in shiri. Aishuma. Bakka kawai itti tana ayyaatitti cufiga. Aishaan bakka turinnaa fi ifaan irraa badan kana naatu bakka turinnaatiillee naatu osoon hin turre dhukkee irraa kaasee bootaa san bareecha jetteeti bakka ifaatillee anumaatu ibsa jettee fiigaa dhufteeti mee silaa kara warra muuseen ekkaane baga jidduu buuteetti fufi bakka Aishaa. Allahu akbar. Aishaa wajjin turtii bareeddu tuufi Aishaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee ustaazi biyyaa fi akkasuma obboleettii biyya Fooziyaa qaaliif gaarii namaa hundumti keessan isin hunduu warri asitti argamtanillee baga rabbiin guyyaa kanaan isin gahin jedha. Bultiin teessanii bultii gaa'illi keessan kan guyyaa har'aa gammachuu kan umrii dheerinnaa kan riskii bal'innaa kan faana qabbanaa kan umrii kan faana qabbanaa rabbii isin haa godhu inshaallah. Wallaahi kaa hedduu takkaan irraa gammadee hedduu takkaan isiniif gammadee rabbiin isiniif haa gammadu bultii teessa rabbiin isin haa ijaaru. Asumaan gabaabsee mabruuk alfa mabruuk jecha gara walalootti isin deebisu inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi akkam nagaha ikwaanii fillahi rabbi isin gahe alhamdulillahi rabbi isin gahe alhamdulillahi. Bismillahi jedhee ergaa koo jalqabaa yaa rabbi naa laafisituu humna qabaa yaa rabbi naa laafisituu humna qabaa. مبروك ألف مبروك مبروك ألف مبروك أستاذي فوقالي أباكو لمتا بغنو غمدن ألوت لمتا مبروك ألف مبروك مدمتو غمدا مبروك ألف مبروك مدمتو غمدا أستاذ فيلان جتشون أبانا ممارا كونغراليشن جدا مدمتو غمدا كونغراليشن جدا مدمتو غمدا Baga gammadanii kan wal fuutan lachuu haadha manaa jechuun gammachuu onneeti rabbitu sii kenne gaachana jireenyaa bareechituu qe'ee gaachana jireenyaa bareechituu qe'ee waliif awwaattanii waliin nu gammadu jireenya isaanii rabbiin haa guddisu. Hizbii isaanii rabbi haa buqqisu haasida isaanii rabbi haa buqqisu. Hamtuu fi hinaaftuu jidduu haa buqqisu laphee waliif banuun isinii haa taatu jaalala bareedduu fakkeenya nuu taatu isiniif haa kennu gooftichi ol'aan isiniif haa kennu gooftichi ol'aan. Deemsi keessan kamuu kan milkii haa ta'u waliin nu gammada umrii keessan guutuu muraada qabdanii rabbi nu haa guutu muraada qabdanii rabbi nu haa guutu. An takkaa hin garre barnama akkanaa kaayyoo ofii dhiisee barsiisuuf dhama'ee halkanii guyyaa irratti hirriba itti dhabee dhaloota barsiisee ija itti godhee sammuu isaa qaree addunyaaf qopheesse sammuu isaa qaree addunyaaf qopheesse. Yaa ustaaza kiyyaa kan na barsiistanii seenaa keessan himuu hin danda'u ani yeroo keessan qaalii nuuf jecha gubdanii hadha gammannee bee galata rahmaanii hadha gammannee bee galata rahmaanii.
Ustaz Fiilan jedhi qabadhu hundumtuu dhalootaaf dabarsi seenaan hin dagatu gaachana dhalootaa hunduu haa yaadatu gaachana dhalootaa hunduu haa yaadatu. Ustaz Fiilan jechuun gooticha Qur'aanaa wallaalaa gorsuudhaan beekaa jabeessuudhaan bu'aa ba'ii hedduu keessa tarkaanfachuun hidhannaa mudhii isaa haalaan jabeeffachuun qabsoo itti fufee ammas hin dhaabbatu kunoo nu qabsiise. Fiilaan Aadam jechuun dhaloota qacalee saba ofii laalee kan hin rafne galee hundumtuu waan hunduma isaa nuuf jecha dhabee yaa Rabbi nuu kenniif rizqiidhuma hin qabne. Kunoo gammanneerraa guyyaan isaa gahee alhamdulillahi galata rahmaanii ol ta'ii mul'adhu nu boonsitee qaalii. Walaloo kiyyallee xumuruufin ka'ee namuu waan qaburraa dubbachuuf jarjare dhiifama naa godhaa isinirran ture. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Salaam warahmatullaahi wabarakaatuh. Haadhi Rabbi sirraa haa jaalatu. Maashaallah tabaarakallah baarakallahu fiiki. Jecha kee kan baraka Rabbi siif haa taasisu kan hikmaadha Rabbi siif haa taasisu isin jennee jirra. Barattuu markaza Amiirul Mu'miniin kan taate barattuu Aashaa. Haaya sagantaa walaloo ammaas hin dhumanne. Bunni markaza Amiiraan dhumatuuti. Numa dhuyna siinii takka maallee taatu irraa dhudhuunee waliin keenya malee matuma mataa irraa dhuyna malee harraga jafarreetuma lafa dhiifna malee waa hin dhiifnuuti. Gariin amma biraa rafee ganama lafaa ka'ee jistifaa keessa waa barbaadaati. Akka fedhe maaliin isaa godha haa barbaadatu waan baadha. Mee inshaallah hangaree hunda kunoo warruma gingili moomaa jettan kanaatu asii nutti kaakuu jira amma kunoo ummuutaan fudhamee hafachuudha. Ummuu dhugaan beekaa bara. Amma isin nagumaa odeessitan malee amma ummuu dhugaan beekaa umura dhaggeeffannan mame. Ummuun gaa'ee gadhaa waan isin jettu anuun jau. Haaya mee ummuu Allahu akbar biiftuu haadha biiftuuti moo saboota ummuu biiftuudha moo ummuu biiftuu miti lakkee ummuu biiftu maatii. Allahu akbar gubbaa kana jiramee haadha biiftuu yoo sila waa hedduun jaane yoo booda akka tasaa yoo ilmi kiyyalleen achi dhaqeen beeku yeessu taate malee akkuma biiftuu jaanii biiftuun tuwaa shamara wayii fakkaatti yoo mucaan kiyya achi dhaqe yaa Muhammad baganaa dhufte jetteeti booda fayyisaan irraa fuudhanii haadha biiftuuti wajjin turtii bareedduu haadha biiftuutti cabsaa bakka itti fufa amma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu warroonni markaza Amiirul Mu'miniin jalatti argamtan hunda keessa. Warri markaza Amiiraas jala bisu maakii qabanne itti buufee warra jalatti argamtan jedhee waliin qabatina lukkeen irraa kaaftanii jala uummamuun utaaluu ka'ee asirraa. Warroonni markaza jalatti argamtan duraan dursee ustaaza kiyyaa qaalii fi gaarii namaa adde Fooziyaa teenna baga Rabbiin guyyaa gammachuu guyyaa kabajamaa kanaan isin ga'e. Gaa'illi keessan gaa'ila milkii kan gammachuu kan diinii duniyaa Rabbiin isinii haa godhu baarakallaahu lakumaa wa baaraka aleekumaa wa jamaa beeynakumaa fil khayr isiniin jecha horaa bulaa deebanaa sallamataa ciisaa sadi taakaa isiniin jedha Rabbiin isin haa milkeessu.